dhaggeeffatoota keenya kabajamoota akkam jirtan wannin shariixa kana keessatti isiniif waraabuu fedhu kitaaba mabaadi'ul islaam jedhu kanin afaan oromoodhatti deebise itti dhiyaadha. حقيقة لا إله إلا الله حقيقة لا إله إلا الله جتشا واني ريف دبن معنى لا إله إلا الله جتشؤوتي جمع أفانتين أما مو كوتمي معنى لا إله إلا الله جتشؤوتي سي أدسنا واني حال نمات الرايوكا تاريخ نمر در الراهنج أمتي نجاي أما اللي واني فانا نما يوكا أرداء إساني تندري في تن أمر اللي نجاي واني نوهمو تكا اتنك أجيلشو علمنا ما أدو واتكا ربي يوكا واك أقودته هنجبرين بري توكو تكا يرون تكا إرهن دبر أكسما واني نتي أرأى الدنيا تنرتي لالي قروا أمتا فيه قوس أدى تن وبيت فيه تن وان بين اللين ونمتك ربي قد أتي قبرتي كن واني نقرسيسو أكا لبونا ما كيسا ياني ربين جراتو cimee jiru lubbuu namaa keessa waa takka rabbi godhatee guddisuutti isa dirquutu jira duuba sababaasanii beekun kee nafsee teeti fi nafsee nama hundaa laalu'uun ni mijjaawa مالف نمني وما إسايو لالي حال قبرم أتمليهن أوممني نمني وما إسرى لافا هاجما وميك آتمي واني إني إفجراتش سؤوف اتهاجمو كان واني اتهاجم سن هرك إساكي سهنجر كان وان اتهاجم سن هوجين أرغتي هوجين أبو واني إسا فيدو ميك آتمي تجرى كان وان سن هوجين أرغتي هوجين أبو سببا وان سن أرغتون وان إنهن دندين تاتف أمس وميك آتمي تجرى تن إسا دررتي حميلة إسا جابستي دلقا إسا هند دراب بلستي بلا في أكوبة اتغنيتو كان وانسن إفرادة بسو فدو كان هوجين إرادة بته هوجين إراهن ديبنه دوبا كن هندنو وان نغرسيسو أكا وانسهن إساف أرقمو في أرقمو أبون أكا إراد ديبئو في ديبئو أبون وان أنجان ما كيس
hinjirre ta'e kan namni humna ifiitin waan fedhu argatuu hin dandeenye wanni gurguddoon guddina isi'iitin qalbii nama sossooftu meeqaatamiitu jira namni wanni argu gaara lagootii bineensa nama nyaatu qilleensa hamaa galaana sosso'a dachi'ii rooba guddaa hangaasuu mandiisuu bakakkaa duumessa gurraacha waan kana fakkaatu arga namni waan kana ija guddinaatiin laala ammoo lubbuun namaa waan gurguddoo argusan maddi itti waan xiqqoo hin jirre waan laaftu'u kun waan namni hoggaa waan dubbanne gurguddoo san gaqqabee laale itti dhagayamu duuba waan dubbanne kan bifaa fi humniti adda addaa san laalu'uun haala isi'ii qoratu'uun ammallee dadhabbii ifii laalu'uun wanni qalbii namaa keessatti dhagayamu akka namni waan laafaa nama biratti haajamu ta'e duuba hoggaa wanni kun qalbii isaa keessa buute wanni qalbii isaa keessatti dhalattu yaada takka aqiidaa rabbiin waan gurguddoo san uume ni jira jettu rabbii waa argamsiisuu fi waa dhabamsiisuun harka isaa jirtu jettuutu dhalata duuba rabbiin waan gurguddoo san uume ni jiraan itti dhagayamuun rabbii waan san dandeeytii isaatin uumee gajja'uu fi dubbii isaa dhagayuu fiddi ammas rabbiin waan san uume humna namaan fayyadu qabaa beekanii waan fedhan hunda harka isa jala qabatanii hadhatuu fiddi ammas rabbiin waan gurguddoo san uume nama isa dhagayuu dide ni qixaaxaa beekanii isa sodaatanii dallansuu isarraa maganfatuu fiddi namni hoggaa dukkana wallaalaa keessa jiru wanni seyu akka wanni gugurdoon inni ijaan argu takka wanni waan argurraa isa fayyadu takka wanni waan argurraa isa miidhu rabbi yookaa waaqa taate tanaaf jecha nama garii kan bineensa gabbaru garta ammoo garii kan gaara takkaa laga takkaa dachii takkaa ibidda takkaa rooba takkaa qilleensa takkaa ji'a takkaa aduu takkaa urjii takkaa waan kana fakkaatu ibaadu yookaa gabbaru garta haa ta'uu
hoggaa waa xiqqo dukkanti wallaalaa namarraa kaatee ifaan beekumsaa itti seenu akka wanni argu sun hundinuu waan laaftuu darree akka isaa taate arga takkaayu arge akka duuti akkuma waan xiqqootti dhuftu waan guddootti dhuftu beeke layni gurguddaan ni goga bishaan isaa gogee gaddeebi'ee hogiin bal'atee hogiin qal'ata namni gaara qoteeti caccabsa dachiin mataa isi'iitin garaa isi'ii keessaa waa magarsuu hin dandeessu bishaanitti haajamti yoo bishaan isiidhaa gayu hin argatin ni goggoydi bishaan lubbuu ifiitin samiidhaa dhufuu hin dandayu qilleensa duumessa oofutti haajama qilleensinis mataa isaatin bubbisee nama fayyaduu yookaa dararuu hin dandayu waan biratti haajama akkasuma wanni namni samii keessatti argu kan akka adu'uu ji'aa urji'ii hundi isi'ii heera yookaa qaayidaa irraa bayuu hin dandeenyen deemti yookaa dalaydi duuba namichi hoggaa waan kana arge wanni yaanni isaa itti qajeelu akka wanni isaaf mul'ate sun humna guddoo dhokattuu isii deemsiftu takkaa dalaysiiftu qabdu humna isii mootu ta akka ifii feetetti isii ooftu humna waa hunda dandeessu tan waa hundarraa dhokatte duuba kanarraa fudhateeti namni rabbiin hedduun dhokataan ni jiraa yaaduu jalqabe wanni namni seyu wanni laallee garru hundi adda addaan rabbi qabdi jechu ifaan dukkanti qilleensi bishaan dhukkubni fayyaan hundi rabbi adda addaan qabdii yaada tanaaf suuraa rabbii waan sanii tan hin jirre qalbi itti qabatee suuraa mataa keessaa qabu san ibaada takkaa gabbara ammoo hoggaa ifaan beekomsaa hanga sanirra ida'amuuf wanni arge akka addunyaan tun karaa tokko kan irraan baane qabattee deemtu qilleensa akka itti bubbisu arga rooba akka itti roobu arga akka urjiin samii keessa itti yaatu zamanni takkaa barri akka itti jirjiiramu arga akka midhaan ammallee mukni itti bilchaatu arga wanni sun hundi qaayidaa wal hin dhabne irratti deemaa
argamuu isiiti arga ammallee akka humniti hedduun adda addaa waan san argamsiisu irratti wal gargaartu arga waa magarsuuf bishaani fi biyyee fi qilleensa fi aduu wal gargaartu arga sun waan qaayidan wanni laallee garru takka agarru irratti deemtu qaayidaa jabduu tayuu beeysisu wanni laallee garru kaayoo ogumma irratti deemtii nu garsiisu waytii dalagaa hundaa godhamte dalagaa san waytii san keessatti argamsiisuu jecha waa hedduutu wal ta'ee wal gargaara fakkeessaaf waytii midhaan mayru'uuf godhamte waytii san keessa mayra san argamsiisuu jecha waa hedduutu kan akka biyyee roobaa takka bishaanii qilleensaa aduu jara kana hundaatu magarsu'uu jecha irratti wal gaya kan tokkoon isaanii irraa booda hin aanne akkasiin wanni mayru magarti kan odoo humna sanirraa tokkumti hafee hin magarre duuba waan addunyaa keessa jiruu fi akkaataa qajeelaa isiin itti deemtu kana laalu'uun namni duraan addunyaa tanaaf waaqa adda addaa godhe waan hedduu inni rabbi je'uun saniif mata'aatu jiraa rabbii isaanirra gudda'aatu jiraa beeke kan rabbiin guddaan sun rabbii hedduu san bulchu kan rabbii hedduu sanirraa nam tokkolleen dubbii isaatin kophaa bayee mataa ifitti hin bulle maalif odoo rabbiin adda addaa sun mataa ifitti bulee silaa addunyaan tun qajeeltee hin deemtu silaa badiin addunyaa wal geessi waan waldiddaan isaan jidduutti argamuun oolleef namni rabboota xixiqqaadharratti rabbii biraatu jiraa yaadu rabbii rabboota ajajussan rabbii guddaa je'eeti yaama kan allaha je'amu afaan arabaatin takka barmishoor takka khudaay kaan takka waaqa je'amu afaan biraatin haa tayuu namni waaqa xixiqqa'arra gudda'aatu jiraa yaadu sun rabbii xixiqqaasan rabbii gudda'atti qindeessan rabbii guddaa maddi itti isaan gabbaran yookaa ibaadan wanni namni san yaadu seyu dubbiin waaqummaa akka
akka mootummaa addunyaa tayu akkuma mootin addunyaa qondaalota hedduu itti irkatu kan dalagaa hedduu isaan harka kaayu qabu rabbiin guddaan sun waaqota xixiqqaa isaanin mariyatee isaanin gargaarsifatee dalagaa waan uumee oofu qaba kan rabbii guddaa bira gayuu hin dandeenye yoo rabbii xixiqqaa san jaalachiisan malee tanaaf jecha namni waaqa xixiqqaa san guddisu irraa hafiinsi hin jirre isaan qabatee waan isaan jibbanirraa fagaatee hulaa rabbii gudda'attiin gayu isaan godhatee harka isaan jala qabatee dirmachuu isaanirra barbaadee isaan jaalachiisuu jecha waa isaanii qodhee akkatti rabbii xixiqqaa san gabbaruun dirqama jechaa yaada ammoo eega beekomsi namaa ol hiiqee namni dubbii qoqqotee jala laaluu eegalee lakkooysi rabbii hedduu sanii xiqqaa ta'aati deemuu eegale xiqqo xiqqoon namni beekomsi isaa ida'ame sun waan namni waaqa godhate san gaqqabeeti laalaa akka wanni sun rabbi hin tayin beeka wanni sun akkuma waan biraa tarabbiin uumetii beeka inumaa yoo humnaa fi heela'aan namaa gad hin tayin tanaaf jecha namni waan san gabbaruu tokko tokkoon dhiisan hanga maayyii keessa waaqa tokkicha malee waan biraa gabbaruu dhiisanitti takkaa dhiisutti haa tayuu waaqa yookaa rabbii tokkicha san beekomsa dhuga'aa hin beeku takkaa hin beekan rabbii tokkicha san wallaalu uutu mataa namaa keessa jira tanaaf namni gariin rabbiin tokkichi sun qaama akka qaama keenyati qabaa bakka takka taa'eti nama isa gabbaru kan isaa sagadu arga jechaa yaada takkaa seya ammas nama rabbiin jaartii fi ilmaan qabaa inni akka namatti horaa seyuutu jira ammas isaanirraa nama rabbiin suuraa namaatin lafatti gabbu'e je'uutu jira ammas nama rabbiin eega waa hunda uume dalagaa waan uumee hunda keessaa bayeeti akka ifumaa wal dalagan godhee bakka takka taa'ee amma harabaafatu utti jira ju'uutu jira nama akkas yaadutu jira ammas warra nama shafa'u kan akka awliyaa rabbi biraa qabaatu irraa
hafiinsi hin jiru je'uutu jira. Wasiilaa waan rabbittiin gayan godhatanii ammas nama hoggaa rabbi ibaadu takka sagadu rabbiin suuraa akkanaati qabaa gara'atti qabatee takka mataa isaa keessatti qabatee ibaadutu yookaa gabbaruutu jira. Akkanatti shakkiin hedduun badduun mataa namaa guutee yaada tawxiidaa balleessite kan sababaa saniin bordoda shakki'ii yookaa kufri'ii keessa lime takkaa cuuphame. Wanni san hunda fide wallaala darajaan yookaa sadarkaan waanin dubbadhee dabarse hundarraa boodaa tan hundarra caaltu darajaa yookaa sadarkaa laa ilaaha illa allahu jechuuti. Sadarkaan tun sadarkaa takkaayuu darajaa beekomsaa tan rabbiin yookaa waaqni sababaa isi'iitii je'ee ambiyootan isaa gabrootan isatti erge biyya hundaa fi yeroo hunda beekomsa kana dura dursoo nabi aadam abbaa namaatitu kennamee ilmaan isattiin dhufe. Eegasi nabi nuuhi nabi ibraahiimi nabi muusa'a akkasuma ambiyoonni biraa hedduun beekumsa san kenname kan ambiyootarraa hunda booda beekumsa san kennamee ummatattiin dhufe nabi muhammadi nageenyi isarratti haa jiraatu. Beekumsi ambiyoonni kenname kun beekumsa qulqulluu wallaalli ittin makamin. Wanni namni kufrii waa rabbitti qindeessuuti fi kufrii biraa tan dubbannee dabarsine sanitti seenuuf sababaa barmoota ambiyoonni dhufeenirraa gara galeefi sababaa karaa rabbi beekaniin kan ambiyoonni isa qajeelcherraa maqee aylii ifitti irkatee rabbi beekuu barbaadufi mee koottu waan dubbiin dabarsine gabaabdun sun nu akeekte waan dhuga'aa si addeessinaa. Ma'anaa waan ambiyoonni dhufeenii si himnaa. Tokkoffaa dura dursoon waan ambiyoonni dhufeenii kan irra jaba'aa rabbiin ni jiraa yaadu'u. Wanni argame kun kan laallee garru hundi nama isa argamsiise qabaa dhugoomsu. Maalif wanni uumame guddoo laallee garru kan dhageenyu kun kan ayliin namaa jalqaba isaati fi dhuma isaa hin beeyne kan isarraa wanni hisaaban qabn
uumamtee ammallee uumamu utti jirtu kan guyyaarraa saa'aadharraa wanni aylii namaa dinqu takkaayuu dhamaasu haaroyni argama'aa deemu namni waan uumame kana uume waaqni isi'ii yookaa rabbiin isi'ii jiraa hinduun kan hin likkeeffamne akka waan uumametti dureessa hin haajamne dandayaa hin dadhabne ogeessa hin dogoggorre beekaa waa takka isarraa hin dhokanne jabaa namni dubbii isaa didu hin jirre kan humna likkii hin qabne qabu kan wanni hundi waan jiraatun isarraa argattu kan waan ir'uutaye hundarraa qulqullaaye kan nam tokkolleen takka namni tokkolleen dubbii isaa harka kaayuu hin dandeenye tayuu qaba. Lammaffaa sifti rabbii tan dubbannee dabarsine sun sifa rabbii tokkichaa tayuu irraa hafiinsi hin jiru. Akkana jechuun sifa san zaatti lama qabaatun hin mijjaayu jechu'u. Maalif namni waa hunda injifatu kan waa hunda mooyu zaata takka qofa tayuu dhabuun hin mijjaayu. Akkasuma sifti rabbii heddu irra qoodamuun hin mijjaayu. Maalif fakkeessaaf yoo waaqni tokko sifa mootummaa fudhatee rabbiin kun sifa beekomsaa fudhatee waaqni kun sifa waa razaquu fudhatee eegasii wal gargaaruun isaan jidduu jiraatuu baatte addunyaan tun baddee dhabamuu hin ooltu. Akkasuma sifti sun rabbii tokkorraa tokkotti dabra'aa deemun waan mijjaayuu miti. Sun akka tokko zamana tokko waaqa ta'ee kun zamana biraa waaqa tayu'uuti. Akka rabbiin kun jiruu kanarraa fudhatee jiruu malee isa dhiisu'uuti. Duuba rabbiin jiruu ifii hambifatuu dadhabe akkamiin jiruu nama biraatii kenna? Mee namni waaqummaa isaa tiifatuu hin dandeenye kan hogiin irraa fuudhamtee nama biraatii kennamtu akkamitti waa uumee bulchee dubbii isaanii oofa? Dhugaa yoo taate namni akkuma beekomsa ida'atuun akka sifti waaqummaa tan akka beekomsa guutu'uu jiruu du'an qabnee namni tokko qofti qabaatun waajiba ta'e beekee hubata. Sadaffaa yoonif rabbii fi sifa isaa akka dubbannetti beeytee eegasii
waan uumame hunda laalte wanni ati beeytu akka wanni ati laaltee gartu takka dhageessu takka akkuma beeytettu akkaan beeytu hundinuu sifa waaqummaa takka rabbummaa hin qabne akka wanni laaltee gartu nama biratti haajamtu akka isiin dadhabduu taate kan jiraattee duutu kan toltee baddu kan haala tokkorratti ifiin hin hafne tan waan dalaydu humna isi'iitin hin dalayne tan heera rabbiin irratti uumirraa bayuu hin dandeenye kan haalli isiidhaa akka isiin rabbi hin tayin ragaa bayu kan waa takka asxaa waaqummaa hin qabne kan dalagaa waaqummaa keessaa waa takka hin qabne agarta kun ma'anaa laa ilaaha jechuuti afraffaa yoo waan uumame hundarraa sifti rabbii dhabamuu beeyte wanni beeku irraa hafiinsi hin jirre waan uumame hundaaf zaatti takkittiin waan uumame hundaa ol taate tan sifa rabbii san zaata takkittii malee zaata takkittii san malee zaatti biraa hin qabne jiraatuu beekuu sun ma'anaa illa allahu jechuuti beekomsi guddaan kan hubantii guutuu qabu isa sii dubbanne kana kan dhawaatuma waan uumame xiinxaltee yookaa qaqqabdee laaltun jalqaba beekomsaati fi dhuma beekomsaa tayuu isaa beeytu hoggaa beekomsa waan uumametti rarra'urraa beekomsa tokko qabattee keessa lixxee barte kan akka barmoota uumamaa kiimiyaa falka'aa waan lubbuu qabuu kan akka beekomsa namatti rarra'uu takka lafatti rarra'uu akkaan qaqqabdee baratte rabbii tokkicha malee rabbiin biraa hin jiruu dhugoomsuu ida'atta hogguma beekomsa keessatti tarkaanfii fudhatte mara wanni si mul'atu yoo namni waan dhuga'aa mul'ataa kana qeebaluu didu jiraate wannummaan dhuga'aatuu addunyaa tana keessa waan jirtu jechu